dira saruun yoo irraanfate nasruun kan naadhaa dhiifama godhe yoo nasruun kan naa dhiifama godhe anaaf nasruu wajjin illee hin jiraannu ana badan asii miti asii yoo naqalanuu an kan naadhaaf dhiifama hin jiru ni ilaalaga waan nasruun godhuu ta'u. Abadan namni guyyaa bofa halkan ta'e badeessa jaanii itti Oromoon ani kannaan waanuma dhiifama yoo walii godhanuu nagaa wajji jiran nutti hin fakkaattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota kiyya ani fayyaan qabaa isinuu nagaa qabdanii kunoota akkanaati arragaa kannaan baanan hatticha kan ilmooti yemmuu dura fuudhee deemee san qilleensa kan gubbatirratti illee dhiifama jedhu jiraanumaan harkaa durumaan kutaa dubbii isaa xanna ishee dhiiseetiin jira arrallee egaa dubbii isaa waan hin dhiifne anuma jala naannoo jirti waan jalaa nafne an dhiiseetiin jira waa'ee silasaa eegalmoon xiyyaas deebitee aliinis naa deebi'ee wallaansa dastuttiin hafee dastuu sanis namni miidhobboleessuma isaati akka nu garangaa takkallee waan hin isanii mummiti hundaa quba qabdanii akkasis gaa nasroon tara takka telefoona mana dhiisee deemaa tara takka fudhatee deemaa telefoona isaa kana gaagisee inni bira dhiisee ni bilbilaa an gurbaa san maqaa isaatillee beekuu dandeenya ni bilbilaa dumaashii dhiifama naanjaa dumaashii dhiifamaan dhiifamni isaa innillee waywaatu jira qilleensa irratti ana waywaatu miti osoo bakka tanatti udu'an buusee qallaan dhiifama isaa hin qeebaluu jechuudha waan hin qeeballeef hin qaba takka nama muruun wanta harumma wanta jaanii lama namuree sadi namuree natti nambifne jechuudha ila ammaatiin tastuu wallaanu jira waan inni obboleessi isaa Khadiir baanan san godhe wallaan isattiin jira wallaan sadastuutiin ittiin jira qubaa'uun qabuuta saadiiseetiin jira eegalaa kenni dhiifama kanaan dhufe an dhiifama illee hin godhu bilbila illee godhu jira an dhiifama kanallee waan hin godhu miti immoo obboleessi isaatis viidiyoo gisee harko Khadiir kajaanii san dhaadanna jira akkamitti fayyita jee dubbi jira ana alhamdulillahi rabbil alamin afaan beekun nasruun funyaan isaa lafa rigee Khadiir alillee naa baasee fide waan nan godhin waan namni naman goone godhin namni bar waan takka daba xiqqoo takka silaarraan tana hangan takka namuree taakku takka dhundhuma takka namuree taakku takka naaf laale arra obboleessa kiyya dhugaadha numaan fayyaa namni nama jeesillee nama facceessee uumamaan namitti fute dhugaadha laakiin immoo tiyya ture hundumtu ilmooti akkas godhee jireenya na kolkoleessee takka quba qabda waan irra isinii miti akkasuma miskiinti janoochiin dhaabbateetillee michiyooti janoochiin barbaade nasru wajji goda meeqa seenee laga meeqa bu'aa bu'eellee akkas godhee ammoo irraa aanne alhamdulillahi rabbil alamin dhiirummaa isaatiin nasruun irraa aane fidee jiraachuu harka isaaniitii fuudhee mana deebisee antana waan hin jiru amma namni gaafaan nama diree eegeenis nama naasasu tan afaan dabeetuma akka ta'us wallaalee dhiifama jaa malee dhiifamni isaa waan na keessa gasseenaati miti an dhiifama jaa ooles dhiifama godhuus inni abadan namni guyyaa bofa halkan ta'e badeessa jaanii itti Oromoon ani kannaan waanuma dhiifama yoo walii godhanuu nagaa wajji jiran nutti hin fakkaattu inni ammallee badii biraatiif deema balleessaa biraatiif deema naam kannaa jechuun bofa afaa jalata kan namni firraa nagarree ana badan asii miti asii yoo naqalanuu an kan naadhaaf dhiifama kan nu jechuudha dhiifama hin jiru ni ilaalaga waan nasruun godhuu ta'u ammoo nasruu yoo kan dhiifama jiru hin taate anaaf nasruun dachiin tu wali balleessinaa jechuudha akkamiyyuu jettanii yoo na gaafattan anaaf inni narra daran abbaa ilmoo ta'ee namni dararaa meeqaa fi Oromoo isaatii fi obboleeyyan isaatii fi nama meeqaa wajjiin rakkatee ala bulee barandaa jala bulee saanduusha alarraa nyaachaa kamana saa waa kan olseen barbaada ilmoo isaa alatti hafe kafee murruqiin itti buute dira saruun yoo irraanfate nasruun kan naadhaa dhiifama godhe ani sanumaan laala ammoo an kara mataa kiyyaatiin yoo nasruun kan naa dhiifama godhe anaaf nasruu wajjin illee hin jiraannu walillee hin beeynu inni kan numa san wajjin jiraata waanuma inni itti dhufuun hin eegamee maaliif handalaadha immoo dhalummaati tanaan dhiirummaa nasruun abbaa manaa utubaadha jaanii tahemmoo bakka kannaadhaaf dhiifama godhutti hunda afrii isaa jalattiin jira afrii isaa godheeti wajjin jira abbaa mana kiyyaati bakka kannaaf yoo inni dhiifama godhuuf taa'e anillee afrii isaa jiraaniin baha arraan tan ilmaan afraniin qabu kana yoo inni kannaa dhiifama godhu taate facaasee biitiin amma ilmaan kiyya guuradde naaf inni gargar baanaa kannumaa wajjin hafaa jechuudha kun mataa nasruu dhabamsiisuu deema jechuudha kannaa jechuun dhiifama jee waa wajjin jiraatu natti hin fakkaanne mataan asrooti akkuma dur kaagaafama duraa kaaquba qabdan hordoftoota kiyya waan inni isin himamti
dhaadachuu fi ture jechuudha. Nasruun sammee nasruun ji'a jechuudha. Tama arragaa dhiifama jee hoggas deebi'u kana waan dhiifama godhuu deemu natti hin fakkaanne nasruma deengaddatti dhaadate san gartee kan deengaddatti dhaadate sanuma balleessuu deemana fakkaatte jechuudha. Nasruu yoo hanga kana irraa qaqqabee ilaaluu baate gurra muran qaawaa hafaasa yoo inni waa'ee Oromoo keessa kutee jira kun safuu takkan qabu. Safuu bakka irra dhaabbattu bakka hangan takka inni hambisee ati irra dhaabbattee dhiifama gootuuf hin jirtu jechuudha. Yoo Nasruun dhaabbatee isa kanaa dhiifama godhe ani dhibbatti hordoftoota kiyya waan inni isiniif dastullee hin dhiisu sitti furadheetumaan na wajjin akka feete mana kana keessatti sababa isi waa meeqatee obboleetiitii jaarraas barus mana kanaa beekaa naan Nasruu yoo kannaa waliif fayyadastuu galchuuf irraan deebu egaa kannaaf inni fayyaa walitti taanaan obboleeyyani dastuun obboleetii isaati ni galchaaf jechuudha. Badala bakka inni dastuu sammiciyyoo miskiintitti san gurbaa kanaa yoo galche ciree okkoteen naqadhu bilcheeffadhu nyaadhu waan hin je'in kun waan biraa takka ta'e inni godhuun qabuuti. Ajjeesumaaf yoo itti galche malee jaartummaadhaaf ittiin galchuu beekan akka mataa kiyyaatti hawwangana biraan qabu gurbaan kun waan hanga takkana biraan hanga turii keessaa jalaa waan biratti hambifatin qabu diina kiyya jechuudha inni ta'ee dastullee itti galchuun isaa waan fagalaati waan irraan oolamne obboleettii isaatiillee galchuun waan hin oolamne ani immoo obboleettii isaatiillee as dhiisee akka Nasruun kannaa biratti miciyyoo bireetu tan israafa godhullee hin fedhu furadheetumaan waliin bakkaan dhaqu san dhaqaa yoo kaan Nasruurra if beeksisee karaa deebi'ee aboga kan nadeen gadda akkasuma goote arraan tana fuula kiyya duraan dhaabbattee nurraati yarkaan hin qabate yoo jeen fuulli baasaa boora jaan Oromooti jalammiiti ya fuulli kun baasaa boora namni fuula kanaa wal dura ta'a fuula na duraan taa'u hin qabu inni kuni yoo kana Nasruu rabbiin beeksisee gaaboo gaa fuulli baasaa boora fuula na biraan qabu gurbaan kun boo kaana bilbil jirtu manguddoo isaa taate gurbaa sanatti hin fedhin jee yoo inni kafirraa hambisu taate Nasruullee najaabee nutillee bultiiti ya bireedduu na nagaan hin jiraadhaa jechuudha waan biraa takkaaf hin deemu. Ijoollee tana jala qaqqaluu deema waan biraa wanni inni godhuu deemu jiru. Kanaafuu kun diina kiyya ani daawwattoota hordoftoota kiyya dhaamsaan inni isin biraan dhufe irra dhaamsa kiyya kana fakkaata. Waan hin dhufee fooyyii yoottanii na gaafattan bilbila narra bu'ee ani jalaa kaasee manguddooti manguu isa sanillee beeku maqaa isaatiillee adumaashitii dhiifama naan jedhu irratti fi viidiyoo inni maxxansu jiru kan inni dhiifama jechuun jiru raayin arras bee jechuudha dhaamsa kooti kana keessa jiru. dhaamsa kiyya kana keessa jiru tanaafuu daawwattootaaf hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti eebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jedha.